Ashabaar kafuun akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota AMN Plus egaa Itoophiyaan guyyaa kaleessaa filannoo waliigala marsaa torbaffaa geggeessuun isiin yaadatama. Ofii garuu filannichi hirmaachisaa dimokiraatawaa akkanumallee immoo kan fudhatama qabu akka ta'uuf hojiin filannoo dur hojjetamaa ture maal fakkaata? Kana qofa sodoon taane hirmaannaan yookaan immoo xiiqiin uummanni gama kaardii fudhachuutiinis ta'ee sagalee kennuutiin halkan sa'aatii 10 kaasee aga halkan guyyaa lammaffoo sa'aatii 8tti taasisaa ture hiika maal qaba laata kan jedhuu fi dhimmoota kanaan wal qabatan irraa dubbachuuf Inistituutii Hariiroo Alaa Itoophiyaatti argamneeti jirra. Asittis obbo Shimallis Haayiluu qorataa olaanaa akkanumallee immoo hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo ilee addunyaa wajjiniin dhimmoota sila kaasee kan irratti turtii ni taasifna. Obbo Shimallis waamicha keenya kabajanitti dhimma kaafnurraa nu faana dubbachuuf tole waan jettaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Sinis waan affeertaniif ulfaadhaa galatooma. Ayyee baay'ee gaariidha ka. Egaa akkuma sila seensarratti kaasee Itoophiyaan guyyaa kaleessa filannoo filattoonni miliyoona 54 olitti tilmaamaman irratti hirmaatan geggeessaa oolteeti jirti. Filannoon kunis halkan sa'aatii 10 kaasee aga halkan qixxee sa'aatii 8tti deemaati tureeti jira. Mee qophii filannicha dura filannoo kana haqa qabeessa hirmaachisaa fi dimokiraatawaa taasisuuf taasifamaa ture. Akka hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaa tokkotti akkamitti xiinxaltan akkamitti hubattan? Egaa waan gaariidha. Waa'ee filannoo fi dimokiraasii xiinxaluudhaaf filannoo maali adeemsa akkamiiti kan jedhu sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif filannoon dimokiraasiin adeemsa waan guyyaa tokko fudhattee uffattu miti jijjiirama amalaa barbaada. So adeemsa akkanaa keessatti biyyoonni dimokiraasiitti gara dimokiraasiitti dhufuuf filannoo gaggeessuudhaaf shaakallii gochaa jiran irratti hirmaachaa jiran biyyoonni eegalan warra jalqabdoota jedhaman kun akkamiin deemu filannoon sun filannoo dimokiraasiitti nama fudhatu jechuudhaaf maal barbaachisa kan jedhu sirriitti hubachuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif jijjiirama amalaati biyyoota akka Itoophiyaa uummata hayyoota siyaasaa yeroo dheeraadhaaf maddi aangoo maddi sirnaa humna jedhanii amanaa achiin hojjetaa ture keessatti jijjiirama amalaa kana fiduuf adeemsa dheeraa barbaada jechuudha. So adeemsa kana eegaluudhaaf Itoophiyaan waggoota darban kana shaakallii yaalii garaagaraa ba'aa dhufaa ture gaggeessaa turte. Ambara kana yeroo torbaffaaf gaggeeffamu kana hoo ilaalle adeemsa kana keessatti adeemsi godhamee gaggeeffame gara dimokiraasiitti nama fudhachuu danda'u abdii dimokiraasii namatti fiduu danda'a kan jedhu xiinxaluu dandeenya jechuudha daandiidha waan ta'eef. Ija kanaan waa'ee filannoo dimokiraasawaa ta'uusaa kan xiinxalamu sadarkaa sadiitti qoodameeti. Filannoo dura qophii filannoodhaaf gaggeeffamu yeroo dheeraa kan fudhatu adeemsa dheeroo kan fudhatu filannoo dimokiraatawaa ta'uudhaaf murteessaa kan ta'e qophii yookaan immoo duree filannoo jedhamee beekamu. Inni lammataa guyyaa filannoo adeemsa ture sanii. Inni sadaffaan filannoo booda walii galtee jiru. So ija kanaan hoo ilaalle filannoo dura qophiin ture tokkoffaan uummanni biyya sanii dimokiraasiitti amanee karaa dimokiraasiitti mootummaan hin jijjiirama jedhee yaadee sagantaa lafa godhametti irratti hundaa'ee kaardii filannoo fudhatee qophii ta'uu isaati. Maaliif murteessu uummata dimokiraasii keessatti uummanni fedhiin qabaanne taanaan uummanni hin hirmaanne taanaan uummanni yaadan kennu taanaan dimokiraasiin hin jiru waan ta'eef. So ija saniin hoo ilaalle Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif akkuma Afrikaatittu lakkoofsa guddaa dimokiraasii guddaa Afrikaatti ijaaruun ni danda'ama jedhamee akka nama abdachiisu uummanni bal'aan uummanni akkuma duraatu kaaste uummanni miliyoona 54 ol ta'u kaardii fudhatee jechuudha. Kanaafuu kun qophii guddaadha jechuudha. Uummanni biyya kanaa dimokiraasiitti amaneera jechuudha. Mootummaa karaa kanaa jijjiiru qaama naaf ta'u karaa kanaa jijjiiree adda baasuu nan danda'a jedhee karatti hubachuudha jechuudha. Inni biraa qophii dhaabbilee siyaasaati. Uummatatti ta'anii waan kana kan sochoosu dhaabbilee siyaasaati. So biyya kana keessatti dhaabbileen siyaasaa paartileen siyaasaa 42 ol ta'an namoonni dhuunfaa 80 ol ta'an akka daataan boordii filannoo agarsiisutti kan irratti hirmaatanii fi akkuma hundi keenya immoo miidiyaa irraa falmii paartilee arginetti yaadonni garaagaraa biyya kana keessatti baay'ee wal falmisiisaa ta'an hunduu kan irratti hirmaatan. Biyyi kun biyya kana impaayiraati jedhanii dhaabbileen amanan yaada isaanii biyyaaf uummataaf kan ibsan biyyi kun biyya tokkummaa bichaa ishee barbaachisu sabaaf sablammii waan jedhamuun barbaachisu dhaabbileen jedhan yaada isaanii uummataaf kan ibsan biyyi kun biyya sabaaf sablammiiti gidduutti ta'uu qaba dhaabbileen jedhan. So ilaalchi biyya kana keessa ture wal falmisiisaa ture hunduu
meedatti ba'anii uummataaf bakka itti dhiyaatan. So dimokiraasiin filannoon dimokiraatawaa inni biraa qophii keessatti itti madaalamu yaadleen biyya san keessa jiran hundi isaanii uummataaf dhiyaachuu isaanii. So dhaabbileen waan kana bakka bu'uu danda'an baay'ee isaanii ani irratti hirmaatan jechuudha. Inni biraa adeemsa filannoo duraa kana keessatti dhaabbileen siyaasaa miidiyaa fi pilaatfoormii barbaachisu hundaan yaada isaanii uummataaf ibsachuu danda'u. Miidiyaa feerii ta'e yeroo baay'ee falmiin ture miidiyaadha. Haala kanaan olaalle bara kana keessa Itoophiyaa keessatti kaampeenii gaggeeffamuuf hanqinni miidiyaa na mudate qaamni jedhu bakka turretti dhaabbileen baay'een akka dura sii kaase dantaa fi fedhii isaanii fedhiif haallaa walii ta'e hedduun uummanni akka keessa filatu uummanni kan barbaade akka keessa filatu bifa garaagaraatiin siyaasa biyya kanaa irratti dinagdee biyya kanaa irratti dhimma magaalaatti dhimma qonnaa dhimma barnootaa irratti bifa garaagaraatiin yaadni kan itti ka'e so inni suni adeemsa agarsiisa jechuudha. Inni biraa adeemsa paartileen ittiin socho'an uummanni ittiin galmaa hundi isaa keessatti olaalle haga ammaatitti rakkoo kanatu rakkoo cimaadha waan jedhamu. Keessattuu fakkeenyaaf yeroo baay'ee kana duras Itoophiyaa keessatti kan jiru akkuma addunyaattuu baay'ee galmee irratti falmii jira. Dargaggoonni hin galmoomne, barataan hin galmoomne, qaamni akkanaa hin galmoomne, qaama akkanaa beekatee akkana godhame waan jedhamu rakkootu. Akka baraana biyya kana keessatti garuu barataan yuunivarsiitii jiru, dargaggoon bakka hundatti qaamni filannoodhaaf hirmaachuu qabu hundi isaanii akka hirmaatu karaa filannoo boordii filannoo guutumaan rakkoo bifa hin jirreen galmeen gaggeeffamee jiru. Kanaafuu akka waliigalaatti akka ani yaadadhutti haalli qophii filannoo duraa adeemsi filannoodhaaf qopheessuu bifa dimokiraasiitti nama geessuu danda'uun akka dhumettan hubadha jechuudha. Inni lammataa guyyaa filannooti. Dimokiraasawaan isa taasisu guyyaa filannoo hirmaannaa warra filachuudhaaf galmaa'e sun amma hirmaatan jedhu itti ilaaltu. Hara saniin olaalle halkan kan itti fufee fi duubatti hafanii guyyaa irraa gara maallee warri filachuudhaaf qophaa'e bakka tokkotti immoo saspeenii kan godhame jira. Isa malee yeroo jalqabaa ibsi gaggeeffaman amma miliyoona 40 ol namni galmaa keessa akka fudhatedha. Kanaafuu tan obarii guddaadha jechuudha. Galmaa'uu qofa osoo hin taane dhaqanii qaaman seera filachuudhaan uummanni bal'aan ba'ee filannoo sana gaggeessira jechuudha. Inni biraa koomitimentii uummanni achirratti agarsiise. Ganamaan ba'ee namoonni baay'een sa'aatii 6, sa'aatii 4, sa'aatii 8 dhaabbatee hiriira eeggatee filannoo gaggeessee akka odeeffannoo arganneen filannoo boordii odeeffannoo irraa argannu qaamota dimokiraasii irraa odeeffannoo nama fudhatu. Kanaafuu qaama miidiyaatiin filannoo boordii filannoo Human Rights Commission IGAD fakkeenyaaf ganama kana karaa miidiyaa biyya alaatiin Ugaandaa dhaggeeffachaa ture bifa garaagaraatiin ba'aa ture eeyyuun akka baasanitti filannoo deemamaa ture san keessa rakkoo guddaan akka mul'anne fi gufuu dimokiraasii waan ta'e rakkoo guddaan akka mul'anne achirraa argaa turre filannoon bakka baay'ee bal'aa isaatti haala barbaachisummaan gaggeeffamu. Inni biraa koomitimentii dhaabbilee paartilee siyaasaa irraa argame akka dura barameerraa ol koomitimentiidhaan ganamaan uummata dura ba'anii hooggantoonni paartilee siyaasaa dorgommii kanaaf dhiyaatan bifa garaagaraatiin ba'anii uummataaf fakkeenya ta'uudhaan filannoo gaggeessaa turan. San qofa osoo hin taane miidiyaadhaaf ibsa kennaa turan. Filannoo bakka isaan dorgomaa jiranitti bakka isaan argaa jiranitti haala gaariin deemaa akka jiru haala gaariidhaan hojjetamaa akka jiru waan adda addaa ibsaa turan. Kuni muuxannoo dimokiraasii gaggeessamaa jiru argisiisa jechuudha. So haala kanaan dhufe sadaffaan filannoo booda piroosesii suni har'a jalqabneerra garuu ganaadha guyyaa boordii filannoon dhumeera bifa kanaan dhaabni paartii siyaasaa kun kana argatee kunis amman argatee kana keessa walitti cuufadhaan dhaabni siyaasaa kun moo'eeradhee amma ibsa kennutti guyyaa jiru jechuudha. So adeemsa san keessatti har'a akka nan hubadhetti waan gaariin jalqabne filannoo booda namni filannoo isaa gaggeeffatee dhimma isaa boordii filannootiif kennee hojii isaatti bobba'eera irra ganamaa qabne hundumtuu garuu wajjin hojii isaa deeme. So akka waliigalaatti adeemsa kana sadeen hoolaallee Itoophiyaan gara uummanni Itoophiyaa gara filannootti aangoo siyaasa wal harkaa fuudhu humnarraa gara filannootitti gara yaada uummataatitti deemuudhaaf fedhii fi koomitimentii argisiisaa akka deemu. Egaa uummanni miliyoona 54 ol ta'u filannoo waliigala marsaa 7ffaa kanarratti hirmaachuudhaaf kaardii fudhateeti jira.
kaardii fudhachuu qofa osoo hin taane sagalee isaa kennuuf guyyaa kaleessaa halkan barraaqa sa'aatii 10 kaasee aga halkan qixxee sa'aatii 7-8tti hiriira dheeraa qabatee filannoo irra tureeti jira. Inni kun xiiqiin uummanni gama kaardii fudhachuutiinis ta'e sagalee isaa kennuutiin sa'aatii dheeraa hiriira turuudhaan agarsiise kun hiika akkamii qabaata laata? Egaa kun hiika guddaa qaba. Maaliif akkuma dura siin jedhee uummata aadaa siyaasaa humna irratti hundaa'e keessa ture. Kana qofa osoo hin taane filannoon kun waggaa dhiyaachaa dhufurraa qabee miidiyaalee bifa garaagaraatiin, miidiyaa alaatiin, karaa barreeffamaatiin bifa garaagaraatiin dhiibbaan gaggeeffamaa ture. Biyya keessas dhiibbaan tokko tokko gaggeeffamaa ture. Kana keessatti uummanni didee filannoodhaaf haala kanaan boossaa maal agarsiisa? Waan tokko beeri kiliirli agarsiisa jechuudha. Innis maali? Biyya kana keessatti humnaan baawulaanti waan ta'e lolli uummata kana akka ifachiise argisiisa. Hundi keenya akkuma beeknu waggaa kurnaan har'aa dargaggoota biyya kanaa waamtee uummata kana waamtee karaa cufsiisuun mootummaa irratti fincisiisuun hin danda'ama ture. Haala amma ittiin deemaa jiru kanaan gad bifa ta'een namni muraasni uummata mobilaayiz gochuu hin danda'a ture. Mobilaayiz godhee mootummaa irratti fincila ture. Amma garuu dargaggoon ba'anii hiriiree filannoo gaggeessaa manni jabaan jaarsi bahee kana gaggeessu isaanii kan agarsiisu biyya kana keessatti wanni hundinaa ta'eera jechuu miti. Siyaasni biyya kanaa kana booda karaa nagaatiin hoo deeme irra naa wayyaa. Waraanan yaallirraa, fincilaan yaallirraa, pirootestidhaan yaallirraa waan hundaan gaggeessinee garuu biyya kana keessatti fooyya'ina barbaannu, nageenya barbaannu, dimokiraasii barbaannu, misooma barbaannu hin arganne. Kanaafuu karaa nagaa deemna. Ergaa guddaa isaa kana. Kanaafuu fincilan barbaadu. Lolan barbaadu, vaayolantiin barbaadu. Kun ergaa guddaa nama siyaasa Itoophiyaa hojjetuuf ergaa guddaadha. Akkan dura siin jedhe uummata biyya kanaa miliyoona 54 ol kaardii fudhatee miliyoona 40 ol filannoo gaggeessee kanaa ol ta'uu danda'a booda osoo dhaqoos. Kun hundi isaa hiriiree filannoo gaggeessuuf naga'eera bakka wocina naga'eera lolli naga'eera dadhabni waan jedhu natti fakkaata. Akka ofii kootu baddudha. Ani mataa akkasitti waa yaaduuf namni baay'een waan akkasii agarsiise fakkaata. Rakkuma jiru kana keessatti waan baay'ee kaasu keessatti garuu hin barbaannu hiriira baasinna. Hiikan guddaan isaa siyaasni kana booda Itoophiyaa keessatti karaa nagaa fi nagaa, karaa marii fi marabbaa, karaa dimokiraasiitii fi walii galteetiin ta'uu qaba kan jedhu ergaa dabarsuudhaaf waan hiriiraan natti fakkaata. Inni hiriira nagaa fakkaata jechuudha. Hiriira kana booda siyaasni Itoophiyaa nagaan haa ta'u, marabbaadhaan haa ta'u, mariidhaan haa ta'u jedhu ergaa akkasii waan dabarse natti fakkaata. Ayyee gaariidha. Kanuma wajjin wal qabate lafarratti qabatamaan lammiileen Itoophiyaa filachuuf umrii isaanii gahee fi mirga qaban miliyoona 54 ol ta'an galmaanii akkanumallee immoo hiriira dheeraa qabatanii sa'aatii dheeraadhaaf hiriira turuudhaan filannoo kana galkan qixxeessaa 7-8 geggeessaa akka turan qabatamaan nuyis kallattiidhaan dabarsaa turreeti jirra. Isinis akka hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa tokkotti waan xiinxaltannaaf kaaftaniiti jirtu. Haqni kun akkuma jirutti ta'ee gama biraan immoo namoonni dhuunfaa tokko tokkoo fi qaamoleen siyaasaa garaagaraa filannoodhuma lammiileen biyyattiidha. Qixa kanaan baay'ina kanaan xiiqii kanaan bayanii irratti bobba'anii fi irratti hirmaataniif sagalee isaanii irratti kennan yoo busheessuuf yaalan ni mul'ata. Kuni maaliif ta'uu danda'e laata? Jara kanaaf immoo xiiqiin uummanni agarsiise kun maal hiika akkamii kenna laata? Egaa natu si beekan siyaasa dimokiraasii keessatti hin ta'u. Dimokiraasii keessatti wanni kalee argine muummichi ministeera biyya kanaatii fi sagaleen koo walqixa. Hoogganaa paartii Zeema or Abin or Oneg abao warri kaan nama dhuunfaa wajjin walqixa. Dimokiraasiin san beeka jechuudha. Isaanii fi jarri kun dhaqanii bakka uummata keessa dhaqanii walqixa affilatan jechuudha. Sirna dimokiraasii keessatti sagaleen nama kamiitu walqixa. Lammata sirna dimokiraasii keessatti anatu si beekan hin jiru. Uummatatti dhiyeessita. Uummanni yaada kee hosii fudhate approve si godhe hojiirra oolchita. Uummanni yaada kee approve si gochuu didee gannaan yaada kee sirreeffattee dhufta. So akkasin godhinaa akkas godhaa jedhanii waan akkasin gooneef anaan jedhe kun hin ta'uun sirna dimokiraasiitiin kan wal dhiitu jechuudha. Amala dimokiraasii akka hin qabne argisiisaa jechuudha. Lammata ija siyaasaatiin bifa garaagaraatiin hiikuun hin danda'amu. Fedhii aangootiif qaamni garaagaraa haala isaan mijatu filata.
aangoo barbaade argachuudhaaf haala isaa galatu fudhata. Sadaffaan siyaasni addunyaa kanaa akkuma akkasumatti karaa fuulduraa ilaaluu kanaafati. Ergama hedduu of godhaa qaba. Qaamoleen garaagaraa bifa garaagaraatiin nama garaagaraa bifa garaagaraatiin ergatanii hojii bal'aa sirratti gaggeessu. Fakkeenyuma tokko fudhannee ilaaluu dandeenya. Addunyaa kanarratti biyyi dimokiraasii sirna gargaarsa alaatiin ijaarrattee hin jirtu. Ofiif ijaarratan. Sudaan keessatti walitti qabamtee garee ijaartee Sudaan biyya bittinnooftee rakkoo addunyaa keessa jirtu akkamitti Itoophiyaa gargaaruu dandeessi? Biyya addunyaanuu nurratti bittinnaanii ofii badanii wal balleessanii nu balleessu akkamitti walitti saamsamna jedhe addunyaan gurmaa'ee waa'ee isaanii mari'achaa jiru. Achitti hidhattee Itoophiyaadha maal fuudhuu dandeessi? Eertiraa biyya paarlaamaa mataa ishee hin qabne, sirna mootummaa hin qabne, bakka itti ministeeronni approof ta'anii shoomaman hin qabne Itoophiyaadhaaf dimokiraasii yookaan immoo sirna ijaaruu danda'a. Qaama akkasitti toolaaltee hanqinni eessa akka jiru bal'aadha jechuudha. Faayidaa dhuunfaa ta'uu danda'a, aangoo barbaaduu danda'a, bifa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Garuu inni sirriin maali? Uummanni keenya, uummanni Itoophiyaa miliyoonni kun hundi gadi ba'ee kaardii fudhatee odoo akkasiin godhinaa jedhamee ba'aniitoo filachuu hin filatinaa karaa cufaa jennaan karaa dhiisanii deemu. Maal agarsiisaa? Ankoo waa'ee koo si osoo hin taane anatu beeka. Waa'ee koo anatu ofii beekaa jedhu ergaa itti dabarsaniiru. Anjaraas dogongora ta'uu akkuma nama aksii kaase uummannis immoo caalattuu saayilent bifa ta'een deebii kenne jechuudha. Deebii akkamii kenne? Dhiisa jennaan hin dhiisu. Lolaa fincilaa jennaan hin fincilu. Maaliifan karaa cufaa? Maaliifan daandii cufaa? Hanqina qabaachuu qaba. Mootummaa irraa rakkoo qabaachuu qaba. Mootummaa karaa filannootiin jijjiiruu hin danda'a. Karaa saniin deema kan jedhu yaadichi sirrii ta'uu akka hin qabne sirrii akka hin taane akka nama sii kaase kun dogongora kan jedhu ifatti saayilent bifa ta'een hiriiranii agarsiisu. So hiriirri kalee akkuma dura siin jedha kan agarsiisu no more to conflict, no more to violence, no more to proxy. Sudaaniif Eertiraaf qaama biraatiif Ijiptii proxy taanee biyya keenya waraannu. Ergaa akkasii fudhannu, ergama akkasii fudhannu kan jedhu dabarsaa ture jechuudha. So gama tokko mootummaa asitti ijaarrachiifatachaati. Gama biraatiin immoo waan dogongoraa indirectly deebii kennaafii ture jechuudha. Ifa sanii hubadheen. Baay'ee gaariidha. Ittaansee akka kaafnu kan hin fedhu. Egaa filannoo marsaa torbaffaa kanarratti shaakalliiwwan haaraa fi garuu immoo biyyoonni gurguddatan itti fayyadamaatti jiran wayita filannoo gaggeessan jalqabamaniiti jiru. Inni kunis galmeen filattoota aga danda'ameen dijitaalessuuf yaaliin taasifamee jira. Shaakallii akka kana jalqabuun Itoophiyaaf barnoota akkamii kenna laata? Filannoo gara fuula duraatti gaggeeffamu. Egaa akkuma dura kaasee filannoon dimokiraasiin akkuma waliigalaatti adeemsa keessa ijaaraa, bilcheessaa, jabeessaa kan deemtudha. Adeemsota Itoophiyaa keessatti jajjabeessuuf yaalame tokko akkan dura kaase filannoo boordii filannooti. Boordii filannoo qaama bulchiinsa filannooti dimokiraasiiti. Dimokiraasiin isaan hoogganama bula. Qaamni sun hoo jabaate tarsiimoo sirna caasaa seera jabaa amma inni ijaarrachaa jiru deemu dimokiraasiin ijaaramaa deemu. So hoo yaadatte filannoo ja'affaa dura riifoormiin guddaan gaggeeffame Itoophiyaa keessatti naannoo boordii filannooti irratti bilisa akka ta'an namoota bilisa ta'an karaa paarlaamaa akka filataman amma danda'ametti mootummaan naannoo san akka hin geenye waan gaggeeffamaa ture jechuudha. Maaliif warra boordii filannoo irraa waan dhaga'ee haasa'aa jira. Inni sun riifoormiin achitti gaggeeffamaa ture sun humni isaanii cimaa akka dhufe taasise jechuudha. Bara kana immoo vaaliiwwan dabalataa akkuma kaaste teekinooloojiidhaan akka gargaaraman gochuu. Teekinooloojiidhaan gargaaramuun tokkoffaa tiraanspaarensii fida. Namni shakkiin namoonni filannoo irratti qaban akka hir'isu. Sagaleen koo sirrumatti bakka barbaadu ga'amuun ga'uudhee shakkii namni akka keessatti hin uumne karaa teekinooloojiitiin fayyadamee akka socho'uuf haala isa barbaasa. Namoonni fakkeenyaaf amma as biiroo keenya taa'ee namni as jiru kun baay'eessaa filannoo boordii hin deemne. Asuma taa'aniitu maannoo jedhanii bakka rakkanitti ijoolleen IT jiran nu gargaaranii calleeniitumatti galamu. So hojii keetirraa odoo hin dhibbamin eessayyuu osoo hin dhaqin namni haala salphaadhaan galmaa'ee akka hojiirra oolu gargaarudha. Kanaafuu waan miliyoona shaakalame kun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Asirratti amma hoolaalti bara kana rakkoowwan tokko tokko qunnamaa ture teekinooloojii wal qabatu. So asirratti amma dhugaa waan amma ta'aa jiru kanarraa ilaallatee boordii filannoo bara dhufutti hanqinoota amma isa mudate kana ilaalee teekinooloojii jabaa godhee bara dhufutti
uummanni biyya kanaa bakka jiru taa'ee akkuma galmee bakka jiru taa'ee illee akka filuuf haala gargaara jechuudha. Kanaafuu piroogirasii dimokiraasii dagaagsuudhaaf vaaliyuu aadii tokko jechuudha. Kun immoo vaarabilii tokko itti dabalee waan ta'eef akka waan gaariitti ilaala. Garuu akkuma jirutti waan fayyadamneef guutummaan itti fayyadamne nu gargaara jechuu miti. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti bakka tokko tokkotti hiriirri akka baay'atu waan godhe keessa tokko isaa hanqinoota achitti muddatanii garuu hanqina asitti muddate kana akkuma dura deddeebi'ee kaase dimokiraasiin adeemsa waan ta'eef barachaa sirreessaa deemta waan ta'eef hanqinoota mudatassan filannoon boordii ilaalee hanqina san irratti dabalee vaaliyuu biraatti dabalee immoo waggaa 5 dhufanitti immoo akkuma waliigalaatti filannoon biyya kanaa teekinooloojiidhaan akka jabeeffamu gochuudhaan dimokiraasiin Itoophiyaa iftoomina akka argatu, haqa qabeessa akka argatu, warshakkii akka hir'isuuf gumaacha guddaa qaba jedhee yaada. Egaa gara xumuraatti deemaati jirra. Egaa filannoo kanarratti taajjabdoonni dhaabbileen taajjabdoota gara 57 kanneen biyya keessaa 55 fi kanneen idil addunyaa 2 gamtaa Afrikaa fi IGAD dabalatee jechuu kooti hirmaataniiti jiru akka taajjabdummaatti jechuudha. Kana qofas osoo hin taane miidiyaaleen gara 68 biyya keessaa gara miidiyaalee 56 biyyoota alaatti irraa immoo gara miidiyaalee 12 hirmaataniiti jiru. Kun ta'uun isaa gama fudhatamummaa filannichaa yookaan ammoo filannichi more legitimate ta'uusaa agarsiisuutiin akkamitti xiinxalama laata? Egaa dimokiraasii biyya tokko keessatti abbaan dimokiraasii sanii abbaan legitimeesii dimokiraasii sanii uummata biyyattiiti. Achirraa jalqaba. Uummanni biyya sanii filannoof ga'e akkuma jirtu ba'ee lakkoofsa guddaan hirmaatee filannoo galmaa'ee filannoo filatee filannoon kun ankooti jedhee fudhannaan abbaan jalqabaa isa. Inni itti aanu warra waliin hirmaatan sagalee uummataa kabajanii adeemsa jiru laalanii filannoo isaanii irratti waliin amanuun waan guddaadha. Akkuma waliigalaatti garuu check and balance waan barbaachisuuf dhaabbileen biyya keessaa miidiyaan dhaabbileen akka IGAD, AU isaan kun dhaabbilee Afrikaati akka check and balancetti waan kana ilaalanii waan kanaaf immoo hanqinni jiru kana hanqina keessan kana sirreeffachuu qabdu waan kana irratti gaarii gootanii jedhanii yaada kaasassuun akka legitimeesii qofa osoo hin taane akka barnootaatti faayidaa guddaa qaba. Maaliif hanqinoota jiran adda baasanii fuulduratti itti guutaa sirreeffachaa akka deemtuuf haala gaarii mijeessaa waan ta'eef miidiyaan dhaabbileen akka gamtaa Afrikaa dimokiraasii Afrikaa jajjabeessuuf dimokiraasii Afrikaa dagaagsuudhaaf akka taajjabbii qofatti osoo hin taane akka qaama ijaarsaatti dimokiraasiin akka ijaaramuuf hanqinoota jiran illee adda baasee hojii bilchaataa jiran jabeessanii akka deemu. Maaliif akkuma Uhuru Keniyaataa gamtaa Afrikaa hooggananii dhufan isaa filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu filannoo Itoophiyaa qofa osoo hin taane filannoo Afrikaati. Wanni Itoophiyaa keessatti Afrikaa fayyada. Kanaafuu akka miira abbummaatiin hanqinni Itoophiyaa keessatti muddatu Afrikaanotas waan miidhuuf jabinni Itoophiyaa immoo jabina Afrikaa waan ta'eef dimokiraasiin Itoophiyaa bifa itti dagaaguu danda'uun haalatti taajjabanii komantii kennan waan uumuuf dimokiraasii Itoophiyaa legitimatize gochuu qofa osoo hin taane ijaarsa isaa jabeessuudhaaf itti fufiinsa isaatiif yaada deeggarsaa gaarii yaada ijaarsaa gaarii kennuudhaaf muuxannoo fi waan guddaadha jechuudha. Maaliif miidiyaan kun tokkoon bootaa deddeemanii ilaalaa turanii soo hanqinoota mul'atan bakka dabalamuu qaban gara fuulduraatti ijaarsa dabalamuu qaban sirriitti adda baasanii gargaaru waan ta'eef beekamtummaa isaa tirra darbeetu akka kootitti ijaarsa itti fufiinsaatiif muuxannoo gaarii eeruu gaarii akka biyyaatitti uummata biyya kanaatiifis dhaabbilee siyaasaatiifis boordii filannootiifis lafa kaa'uu waan ta'eef hirmaannaa baay'ee gaariidha yaadagama. Egaa xumura irratti lammiileen miliyoona 54 ol ta'anii fi filannicha irratti hirmaatan akkanumallee immoo gara boodaatti sa'aatii dheeraa dhaabbachuudhaan sa'aatii dheeraa obsaan hiriira irra turuudhaan sagalee xiqqidhaan kennan kun lammiileen biyyattii qixa kanaan bayanii sa'aatii dheeraa dhaabbachuun sagalee isaanii kennuun qaamolee alaa qofaaf osoo hin taane filatamtoota dhuunfaas ta'uu danda'anii paartiilee siyaasaa kanneen bakka bu'anis ta'uu danda'u
ergaa akkamii dabarsan laata kan jedhu. Egaa ergaa guddaan bakka tokkotti akkuma tuqe inni jalqabaa qaamolee siyaasaa biyya kanaatiif akka waliigalaatti ergaa isaan dabarsan siyaasni Itoophiyaa gara nagaatti dhufuu akka qabu dabarsan. Kuma irra deddeebi'ee kaase warra karaa nagaa filatanii filannoo irratti hirmaatanis bifa garaagaraatiinis socho'anii Itoophiyaa keessatti kana booda wanni baawulaan ta'e nu ga'e akka jiru qaama hundaaf waan dabarsan fakkaata. Kuni ergaa guddaadha qaama siyaasa biyya kanaaf. Filannoon gaggeessinaa otoo jedhamanuu bifa garaagaraatti rakkoon garaagaraa osoo jiru hanqinni mootummaa keessas otoo jiru bifa garaagaraa waan baay'een otoo jiru daandiin nu baasu kana dhee uummanni kun baase. Kanaaf ergaa guddaan dabarfame jedhee yaaduun jalqabaa nagaa siyaasni Itoophiyaa nagaamuu qaba gara nagaatiin deemuu qaba kan jedhu. Inni biraa hawwii biyya kana keessatti guddachuu fedhii jijjiiramullee akka jiru sitti mul'isa. Maaliif yaalliin biyya kana keessatti gaggeeffame gama teekinooloojiitiin Itoophiyaa gara teekinooloojiitiin guddisuutiin gama diinagdeetiin socho'uutiin gama bira garaatiin sosochiin jiru kun biyya kana keessatti itti fufee akka guddatu namni hin barbaadu. Kanarraa socho'uu hin barbaadu. Waan salphaatti ilaaluu hin qabdu baay'ee jijjiiramni waggoota 5 kunnaan kana keessatti dargaggoota biyya kanaatti irratti dhufe salphaa sitti fakkaate. Dargaggoonni gara siyaasaati irraa gara teekinooloojii fi gara ikoonomiitti deemaniiru. Haaluma salphaan ijoolluma sooshaal miidiyaa irra socho'uu kana dhaaluu dandeenya. Ijoolluma tiktook bifa garaagaraati akka salphaatti miliyoonota achirra jira. Namni kun karaa cufii lola akkanaa deemee doottanii isiin deemu. Maaliif teekinooloojii arganiiru. Addunyaan eessa akka irratti ilaalaa oolu. Namni kun bifa garaagaraa socho'aa oolu. So diinagdee irratti hojjechuu akka barbaachisu. Wal falmuu, wal loluurra gurmaanii hojjechuun akka barbaadu baramaa jira jechuudha. So biyya kana keessatti jijjiiramni amalaa akka dhufuu qabu akka hawaasattis dargaggoonnis waan argate fakkaata. Kanaafuu haala amma akka addunyaatti dhufaa jiru biyya kana keessattis achis asittis jalqabamaa jiru kun akka itti fufu barbaada jechuudha. Gama biraatiin sadaffaan hanqinni biyya kana keessa jiru karaa nagaa furamuu hin danda'ame ilaalcha jiru qabaachuudha. Maaliif hundi keenya yoo kaasne akka biyyaatti waan arginu biyya kana keessa rakkoo baay'een hin jira. Rakkoon nageenyaa akkuma dura kaasnee hin jira. Rakkoon malaammaltuudhaan wal qabatee hin jira. Hanqinni bulchiinsa gaarii bakka biiroo baay'ee deemnee waan argina. Isa kuni hin jiru rakkoon nan argine jechuu osoo hin taane uummanni kana karaa nagaatiin namni filane nuuf fura. Diinagdee kan kana karaa nagaatiin namni filane itti nuuf fufsiisuu danda'a kan jiru abdii namni karaa nagaa fi dimokiraasiitiin filatame waan kana naaf furuu danda'a jedhu fuudhan jechuudha. So kun maal argisiisa warra amma filatamaa jiran kun adaraa kana baachaa jiran jechuudha. Biyyi kun nagaa barbaadde kana booda karaa dandeechan hundaan namni amma filatamu qaamni amma kana booda filatamu paartiin kana booda filatamee aangootti dhufu nagaa biyya kana keessatti buusuu akka qabu isa jalqaba hojii isa jalqaba akka ta'e assignment itti kenneera jechuudha. Lammata biyya kana keessatti teekinooloojiin diinagdee guddisuun sochiin amma jiru kun itti fufee akka jabaatu qaama amma filatamaa dhufee filatamu kanaaf adaraa kennaa jira jechuudha. Rakkoon bulchiinsa gaarii, rakkoon garaagaraa fakkeenyaaf amma akkuma haasaa turre qaamonni garaagaraa filannoon akka hin gaggeeffamne kaasaa turan rakkoo kana waan jiruuf kun waan jiruuf filannoon gaggeessinaadha. So uummanni bahee filate garuu maal jedhe rakkoon kun hin jiru miti. Rakkoon jiru kun qaama karaa nagaatiin filadhe naa furuu danda'a. So qaamni dhufu kun rakkoo bulchiinsa gaarii, malaammaltummaa, hanqina biyya kana keessatti ka'an kana hunda uummata wajjin ta'e uummata miliyoonota ammana ta'an filate kana wajjin ta'e rakkoo san furuu akka qabu adaraa guddaa itti kenname jechuudha. Kanaafuu sirna dimokiraasii keessatti sirni humnaa keessatti uummataan ba'aa baatu. Warri humna qabu gadi si ejeja, uummanni waan hunda hojjetu dirqata. Sirna dimokiraasii keessatti garuu uummatatu si ejeja. Kanaafuu gaafa filannoo si filannaan sirna rakkoo diinagdee isaa, rakkoo siyaasaa isaa hunda ba'aasitu baata waan ta'eef adaraa guddaadha jechuudha. Qaamni amma filatame kun akkuma waliigalaatitti nageenyaan, misoomaan, dhimma bulchiinsa gaarii, malaammaltummaa kanaan wal qabatee adaraa guddaatu itti kenname jechuudha. Bifa saniin nu hubadha jechuudha. Egaa silaa kana caala dudubbannee hedduu natti ture sa'aatiin nu daangessaatti jira waan ta'eef asuma irratti dhaabuuf dirqamaatti jirra. Egaa obbo Shimallis Haayiluu Inistituutii Haajaa Alaa Itoophiyaatti qorataa olaanaa akkasumas immoo hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddoo isin galatoomfadha. Anis akka dhuunfaatti isin wajjin turtaas kootti hedduun gammada. Haga yeroo gara biroo akka wal arginu abdiin qaba. Ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Galatooma isinillee waan naaf firtaniif ulfaadha.
Egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota AMN Plus turtiin hayyuu saayinsii siyaasaaf hariiroo idil addunyaa akkanumallee ammoo qorataa olaanaa Inistituutii Haajaa Alaa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluu wajjin filannoo guyyaa kaleessaa marsaa torbaffaatti Itoophiyaan adeemsiftee irratti xiyyeeffachuun taasifne kanuma reef hordoftan fakkaatu ture. Annaasir Huseeniiti nagaatti.